Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota lama walitti isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan YouTuberoonni marretti bakka ittiin kennine jechuudha. Akka silaa bakka itti kennamuu qabu. Inni tokkoffaan YouTube Studioon seera haaraa fidee jira. Duraan mata duree overview, reach, engagement, audience fi namoota moonii tahaniif immoo revenue mata duree jedhu of jalaa qaba. Amma garuu engagement fi overview keessaa baasuudhaan engagement fi reach keessaa baasuudhaan waan haaraa godhee jira fuula kana. View more irra yeroo tuutan analyst keessan jalaa jechuudha. Overview contentitti dabale engagement fi reach ka jedhu ka duraan jiru content bakka jedhutti fidee walitti qabee jira. Achi jalatti video view video shorty live posty waa hundayyuu achi jalatti arganna. Gabaabsee amma afur godhee jira jechuudha. Kan duraan 5 ture lamman san walitti deebisee jira. Inni lammaffaan kan ani isin waliin ilaaluu barbaade kan YouTuberoota baay'eetti himuu barbaade YouTube irratti video duraan hojjennee dabarfanne ka view isaa guddachuu dhabe irra deebinee qajeelchuu dandeenya. YouTube illee irra deebii sirreessinuun jedha. Yoo irra deebitee sirreessite view isaa guddachuun ni mala nuun jedha. Namoonni baay'een kana hin godhani. Kanaafuu YouTube Studio irra seentanii view dadhabaa jechuudha. Content ka jedhu jira, analyst, comment, playlist jira jala kana. Content irra seenuudhaan content irra yeroo seenne mata duree sadii nuuf fidaga. Akkuma beekamu video jira kan nuti maxxansine, akkasuma short video ka video gabaabaa ka daqiiqaa tokko gadi tahe jira. Kan mallattoo diimaa kana of biraa qabu jechuudha. Akkasuma kan nuti live seennee jira. Mee video jala seennee video tokko akkamitti akka sirreessinu waliin haa ilaallu. Video irra seentanii video suuraa bareedaa hin qabne mata duree roongee irra gootan al tokko yaanni turee nuu dhufuutu mala. Kanaafuu maal gootu view isaa guddisuudhaaf yookaan immoo kan dadhabee lafa taa'ee jiru sana kaasuudhaaf fakkeenyaaf mee video dhuma kanarra tuqnee video tokko waliin haa sirreessinu. Irran tuqa yeroon irra tuqee view isaa dadhabee jira. Akkasuma average view isaa dadhabee jira. Waan kana wanni lafaa kaasuu danda'u maal inni waan attract nama godhu. Suuraan attract nama gochuu dhabnaan mallattoo qalamaa kanarra tuqnee mallattoo qalamaa gubbaa jiru mee jalqaba suuraa itti jijjiiru. Mata duree sirreessuu ni dandeenya. Description wantoota adda addaa irraa sirreessuudhaan akka view isaa ka'u gochuu dandeenya. Mallattoo qalamaa lammaffaa kanarra tuquudhaan suuraa fuula dura taa'ee nama mul'atu kana irraa hajijjiiru. Change ka jedhu kana tuquudhaan gara gaalarii kiyyaa deemee my file filadhee file filachuudhaan just once gara gaalarii kiyyaa nageessa suuraa takka irraa hakaa'u suuraa itti jijjiiru. Waanuma sanaan wal fakkaatu garuu sirreessee jechuudha. Kun amma sirriitti ifa ta'ee namaaf gala. Maaliif lachuutu maramee jira dhimma maalii akka ta'e ibsee mul'isa. Dan godha. Ergan suuraa irra kaayyadhee ka'ee dan gochuudhaan duubatti hin deebi'a. YouTuberoonni hundi keessanuu video duraan dogoggora irratti uumtanii maxxansitan suuraa isaa jijjiiruu mata duree jijjiiruun view guddaa argamsiisuudhaaf faayidaa guddaa nuuf qaba. Daniif tuqa. Sanaan booda dogoggora YouTuberoonni hedduun hojjetan sirreessuu qabdu waan jedhu kana yoon barbaade mata duree isaa irra jijjiiruu ni danda'a. Mata duree sirriitti namaaf ifa galuu danda'u irra jijjiiruu dandeenya. Akkasuma dogoggora description jalatti dalagnellee description irra tuquudhaan waan keessaa sirreessuu qabnu waan keessaa hanqisuu qabnu keessaa baasuu qabnu yookaan itti da'uu qabnu itti gochuu dandeenya. Dogoggora YouTube hashtagiin kun nan barbaachisu irraan baasa. YouTubein yeroo nuti waan kana sirreessinee maxxansinee ammallee irra deebi'ee nu beeksisa. Akkasuma description barreeffama hashtagiidhaan ala barreeffama barreessine sanas sirreessuu dandeenya. Linkii adda addaa linkii video duraanii finnee jala keenya duuba deebi'a. Duuba deebi'een ammallee no ta'uu qaba sun sila no yoo taane kan daa'immanii ta'a. Audiencein kuni no it's not made for kids. Kana wannin himaa jiruuf namoota baay'eetu for kids yes godhanii maxxansu waan ta'eef. Gadi bu'een xiqqoosi more option jala kana jira. More option keessa illee seenee waan hin sirreessu ilaalladha. Taagii yoo heddumaa ta'e irraan sirreessa waan nan barbaachifne taagiin kun nan barbaachisu X tuqeen keessaa baasa waan inni itti da'u qabaannaan akkasuma itti ni da'a. Abdullah barnoota YouTube ni ga'a. Akkasuma kaataagorii sirreessuu barbaannan ni sirreessa. Standard YouTube license sun sanuma ta'uu qaba. Allow embedding right commenting allow xiyya gubbaa jiruun gara duubaatti deebi'a. Gara duubaatti deebi'een
Ammas save gochuun nu hafe waa hundayyuu sirreessee jira. Akka haaraatti nama attract gochuudhaaf jechuudha. Akka namni sirriitti viidiyoo san daawwatu save ka jedhu gubbaa jira. Save kana tuqadheen duubatti deebi'aa jechuudha. Viewun duraan gasiqee jiru yeroo nuti suuraa irra jijjiirre akkasuma mata duree irra jijjiirre akka haaraatti view argamsiisuu eegala. Waa YouTube'n nu kenne san bira taruu eegala jechuudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo tokko irratti akka YouTube'n sirreessinuun jedhu isinitti agarsiisu. Amma asitti people aren't choosing to watch this video. Namoonni viidiyoo kana akka duraanii itti gammadanii daawwataan jiranii nuun jedha. Changing title mata duree itti jijjiiruu fi thumbnail viidiyoo kana jijjiiruun akka namni haaraan dhufee viidiyoo kana irra tuqu yookaan immoo akka namni itti gammadee viidiyoo kana irra deebi'ee ilaalu taasisaa nuun jedha. Impression click through rate jalatti jechuudha. YouTube nuuf himaa jira. Kanaafuu suuraa bareedduu fi mata duree itti jijjiiruun akka viidiyoon sun irra deebi'ee view biraa nu argamsiisu. Warra moonii ta'eef immoo akka jarri maallaqa haaraa viidiyoo duraanii irratti argatan jara taasisaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo duraan maxxansine irra deebine qajeelchuun baay'ee bareedaadha. Viidiyoon nuti amma jijjiirre suuraasaa viidiyoo kana itti jijjiirameera. Suuraan isaa ka duraanii irra ifee mul'ata sirriitti namaaf gala. Kanaafuu namni dhufee viidiyoo kana arge yookaan immoo YouTube'n yeroo recommend godhu namni suuraa kana arge dhimma maalii akka ta'e sirriitti hubataa jechuudha. Haala salphaa ta'een hubachuu danda'a. Kanaafuu haala kanaan viidiyoo keessan irra deebi'aatii sirreeffadhaan isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.